obboleettii keetiifis dhumateera. Siifis dhumateera. Bakka ati jirtus nan beeka, manaatis galtus nan beeka. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keessanii jirtu jabaattu isiniin jedha. Egaa har'a akka malee taane jechuudha. Akka malee jechuudha. Ammanan jira gogaan koo gabaa jira jette qurupheen jedhan. Nan galaafatame. Yaa biyya akkuma isin kana dura argaa jirtan ani dhimma haadha manaa fi baa manaa bakka asinuma walloo lamaan numa lamaan bichaadhaan jedhaara malee ijaaramne jechuudha. Bakkeedhaanatti ijaaramee saboontuun jechuudha. Kun hunda siyyuu kan akkana walitti nu naqee kan akkana godhii mana keessaa baasii qabeenya keessaa baasii maal godhii akkana godheeraa jechuudha. Saboontuudha jechuudha. Saboontuu. Warri hordoftoonni hundi wanni hin argitanii kunoo waastaappii irratti waan isin jettu kunoo sagalee waastaappii irratti eegasii waan isin jettu guutuu saalaa kunoo asirratti beektanii waan isin tokkoon akkasiin raggaxaa turte jechuudha. Ilaa waan isin jettu jechuudha. Reefuun argaa jechuudha. Waastaappii keessa galee bakka sagaleen gubamee bakka isin sagalee duraan ergitee kaatee isin waan beektu jechuudha. Caaltuu waan beektu sagalee waastaappiin gorsitee hunda isaa gorsitee sagalee ansii qabu kana dhaggeeffadhuu hojjedhuu ka'iitii bakka kana keessa galii gubeetti. Ani immoo bakka akka inni aappii sagalee namaa deebisu silkiidhuma siirratti buusee jechuudha. Haadha ragaa waa meeqa qabadhe jechaadha kunoo. Birriin kan kee hammanina bira gaheeraa kunoo tamma jechuudha. Birrii keeti jechaadha. Birriin kan kee hammanina bira gaheeraa. Hammanina akaawuntii koorratti dabarfatteetta. Birrii 500 jechuudha. Birrii 500 birrii Itoophiyaa jechuudha. Duraan eessa dhaqee maal qabee waan duraan dalagatte hunda siyyuu isii irratti ergattee kana hunda akkana goote kaate adda immoo akkasii mana kana keessaa na baaftu kan gorsaa ture saboontuudha jechuudha. Saboontuun kana hunda na goote jechuudha. Hadha ragaa qabatamaa wajjin argadhe jechuudha. Akaawuntii yuutuubii kootii akkuma edesinitti akaawuntii yuutuubii kootii yuutuubii kan koo guutuu iimeelii paaspoortii isaa isiin kun hin beektu fuudhiinatti kennettee fuutee amma akaawuntii kan koo jechuudha. Isiitti fayyadamaa jechuudha. Quufa guddina quuftee akaawuntii koorratti sagalee isii goraabdee poostii goote viidiyoo kiyya kana jalatti dhaqaa ilaalaame. Annan salphadhe. Maal takkaa jiraa biyya aarri biyya namaatii akkanatti takkaa soddaa irratti nama akkana godha. Maalan balleesse maalan sitti balleesse amman sii godhaamu kanas anis siin godha bakka amman danda'uun waa tokko jiru dubbiin biraa. Ammaaluma si godhee maaltu haadha manaa fi abbaa manaa gadduu si galchisa boontuu. Raggaxamuu barbaadde miti. Dhuma walaa soddummaa jinniin tokko hafe kana boodala. Walaa soddummaan tokko hin jiru. Warri immoo kaan dhiifa manaa godha. Obbolaan jedhu kaan dhiifa manaa godha. Saboontuudhaan walitti baanedha. Dhiifama warri kaan ana isinitti hin buune. Saboontuu immoo ana godhaaf alana bakka. Finfinneen fagoo miti asin Finfinneen. Manuma kee duraati miti achuma dhufee si ilaalaanis. Nan dhufaanis miilaan. Caatii qabatee bobaa jala caatii qabatee deemaa. Hojiin hojjetu maaliin godhu akkana godhu kan silaa ofii jaartiin kiyya naan jettu jechuudha. Isiin deebitee bakka obboleetti buute naan jette jechuudha. Qama'ee dhiisee maaltu saboontuu galchee maaluma si galche. Maaluma si galchee sin jedhe. Annan salphadhe. Angudii hunda yoo reefuun erga hadha jechuudha. Guyyaa hadhaa laftii fi yeroo tokko hin teenye. Guutuu ragaa sassaabbataa oole jechuudha. Silkii isiirratti jechuudha. Silkii isiirraa guutuu ragaa sassaabbataa oole. Argadhe ragaa koo hunda illee. Bakka inni maqaan koo itti raggaxamaa jirus argadhe an kana duraanii rabbi naa badhiisu malee jechuudha. An nama naannoo kanaa safara keessaan shakkaa ture. Achii miti immoo dubbiin achira. Dubbiin bakka jiru kunooti. Dubbiin asumaa jiru jala ta'a maalidha. Birrii kan koo birrii an waggaa meeqa jechuudha. Liqiidhaan fudhatte anoo soddaa kootii maal jedheen eenyu taa'ee dhiisi
birrii kan koo birrii 500 jechuudha. Isiidhaan walii galtanii na dhowwatte amma naa kenni yoo nagaa barbaadde. Ulfinaa yoo walitti amnaa jette amma naa kenni nurraa dhaabbadhu nu lammaan gidduun galin jechuudha. Nu lammaan gidduu akka hin galle jechuudha. An kana qofa ni madhaan. Akka nu lammaa jedhuun galle. Saboontuu Wallaggaa lixa. Na dhageessetta miti laa kunoo saboontuu Wallaggaa lixa. Achi saboontuu Wallaggaa lixaa jedhaati. Mee viidiyoo isiin irratti waraabde jechuudha. Saboontuu Wallaggaa lixaa. Viidiyoo isiin irratti waraabde guyyaa rabbi qallaqirraa ajandaa na godhattee jechuudha. Obboleettii koo akkana godhee birrii isaa maaraa maal godhaa jettinatti saboontuu Wallaggaa lixaa jedhaati jala seenaati ilaala. Waan viidiyoo sana hin argattanii viidiyoo. Akka isiin birrii irraa walitti bakka birrii na irraa sassaabdee waa hunda kootee walitti nunattee haadha manaa fi abbaa manaa gidduu maaltu si galche? Maaluma si galche haadha manaa fi abbaa manaa gidduu maaluma si galche mee? Amma narraan kaaftuu moo atoo dhuguma jannaa dhuguma hin dandeessaa haasaa dandeessaa silkii narraa kaaftee akkana naan hin jettu? Maaluma si galche haadha manaa fi abbaa manaa gidduu? Maali obboleettii fuuchuudhaan moo nama heerumsiifachuudhaan moo kennuudhaaf kanatti walitti nu naxxuuf? Siichi kennachuun moo heerumsiifachuuf? Haadha ilmoo kootiiti mana haadha ilmoo kootiiti yoo wallollee ilkaa walirraa finne maaltu si galche? Saboontuu Wallaggaa lixaa. Natti kana tokkittii natti maaluma si galchee dhala kanuma? Qabeenyi keenya tokko namni qabeenya obboleettiin isii ka obboleettiin ofii hirkaa waggaa meeqa harkaa dhabuu gaa turte amma nutti deebitee immoo isinuu fudhannee biyyatti galle jechuudha isinuu hirkaa funaante jechuudha. Maalitti akkana ta'uu danda'een jedhe warri soba jettan maqaa keenya jechuudha saboontuu Wallaggaa lixaa jedhaati mee as jalatti jechuudha meeshaan godhaati ilaalaa yuutuubii isiirratti waan isin haasaa turte akkasii walitti nu naqaa turte. An reefuun argaa isin ifa an duraan naminatti naam dhiisii piraankiin naamee dubbichi immoo dhugaadha. Qabatamaan hojjetame. An kana ta'uun barreeman. Amma immoo yoo ulfina barbaadde yoo kabajaa barbaadde addaa qabdee akka maqaa muka kootiitti hin buune birrii fuute sana birrii sana nu deebisi birrii 500 akaawuntii yuutuubii kootii. Dallaaltee jaartii korqaa an jaartii kootii waaluma si naqe gidduu keenya yoo morma sii qalee jechuudha waaluma si galchu wanti si galchu jira. Dhidhiitee caccabsee ilkaan irraa fixee jechuudha ana bulfata fuuchuu miti sagalyoon irratti fuudhe jechuudha wanti si galchu hin jiru. Maaluma wanti tokko wanti si galchu hin jiru maaluma si galchame. Atoo akkana haasoftaa haasaa dandeessaa maalumaadha maalidha? Duriyyee gochuu barbaadde sarraati obboleetti sarraati nyaa godhadheen akkasiin jaartii kooti jaartii isin lammaffaadhaa hojii jettuun gochisiisi yoo barbaadde xiiqii taanaan immoo birrii sanaaf akaawuntii yuutuubii kooti naan deebiftu taanaan obboleettii keetiifis dhumateera. Siifis dhumateera bakka ati jirtus nan beekaa manaatis galtus nan beekaa kabajaa sit ofirraa fuudhee maatiidhaan situ walitti nu buusee sadhumaate kulalan. Sarraatinyaan godhadhan jedhe macarrashaa harka sii miila sii duddubbatti dhan jechuudha. Dhidhiitee lafa kaa waan si galchu tokko hin qabu. Kan akkana godhaan immoo kan akkana asitti cimsaaru sumatitti cimsaaru. Waa'ee caatii qamoo kootiitii fi hojii dhiisee koo waanuma si galchu tokko hin qabdu. Maaluma si galchame? Waanuma kana keessa waanuma si galchu. Natti fidime waan si galchu. Maaltu si galchaa sin jedhe waanuma hojii keessa maaltu si galcha? Wanti si galchu jira hojii hojjedhee dhiisee. Natti himi waanuma hojii koo keessa si galchu. Wali ilaalaalan. Siidaan inni biyya Arabaa taate akkana nu goote hanqannaan amma asitti nu jalqabdeeti. Abari abbaa soddummaan samaayii dhabu samaayii. Yoon tara keessan ta'e silaa samaayii qalamee dibdu haadha tokko jala sagaltu yaadu dubartiin. Kanuma isaan tokko hin jiru. Walii baana isa kaan immoo ammaa kan sa'aatii ammaa kan hammaa qabdee
maqaa yuutuubii kooti yuutuubii koorratti viidiyoo tokko maxxansuu akaawuntii kan koo akkuma fuute sanaan nagaa tokko ituu waa tokko keessan galin waa tokko irratti poosteen jechuudha. Afaan nagaatiin anatti araadamuudha moo maalidha dha anatti duuri yoomuu barbaadamu anatti araadamuudha. Wal ilaala silumaati bakka. Gudii walitti agarsiifna miti himaa jira guyyaan jira gudii. Sa'aatii ammaarraa qabiti. Sa'aatii sadii sa'aatii magariiba booddee akaawuntii kootiif birriin ati akka liqiitiin fudhattee na dhawwatte sun hin deebine taanaan suuraa keetis viidiyoo waa hunda sagalee ati haasofte walitti nunatte hundayyuu miidiyaa irratti of argita wal fokkisiisuun amma gadi wal baasuun amma. Silkiin irraa kaasuu didde hin argita viidiyoo kana dhaggeeffadhu hin argitaatis bakka wal ilaallaadhaan sadhumaati.